Acaalum deesan ture. Ma lubbuun tiyya sirra qaalii dhamoo ati kaasatti miskiinummaadhaan nufi ajaa'iba sigabaa ilmaan na ajabeessi sigalee nam tokkotti ni Hai maal taatee osoti? bakka adde nageetti haa warahmatullahi wabarakatullahi godha akkas godha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuuna jirra jirtu hundumti keessaniyyuu baga jiraattanii baga yoo nageessan baga walitti deebineef kun Guma Miidiyaadha. Guma Miidiyaatti warri maatii hin ta'ine akkam gochuu qabdan maatii ta'uu fi qabdanii gurbaa kana jajjabeessaa isinii jedha. Guyyaa dhugaa barnoota irraa arganna jedhee wanta yaade tokko qabadhee isinii dhiyaadheen dhufee jira hanga xumurattee nu wajjiniin ta'an affeerraa keenya. Innis piraankii Yaasin umma Faanos irratti Farihaatii irratti hojjete sana. Barnootni irraa argadhee jedhe isinii qooduu barbaada. Keessattuu jaalala akka gidduu jiraa jiru. Akka jaalalli jiraannaan rakkatan mul'atu keessa wajjin jiraatan. Akkasiin immoo akka inni hin deemnee fi tumani dhuguma deemuudhaaf gara Liibiyaa deemuudhaaf ka'e kan akkasiin hambiftee irraa hubatu waan ta'eef maaliif egaa hanga xumuraatti inni wajjin hin ta'an affeerraa kiyya. Kanaafuu riyaakti bifa ajaa'ibaatiin hin hojjedha. Irraa na beektanii an piraankii hojjechuun jaalladhu dhaggeeffachuu illee baay'een jaalladhu. Piraankii kana inni ilaalee jedhu baay'ee sanatti tole. Barnoota irraa argadhe jechuudha. Maaliif mana jaalalli keessa jiruutuma waan qabaannutuma jedhe kun rakkatanii jedhanii sin jiraachisa jettee. Wallaahi addunyaa dhabanii jette. Arraaqne jette. Wayyoo mafaanis rabbii umurii adeeressu dhugaadha jaalala akkasii qabdi jechuudha. Kanaafuu meemmee viidiyoo xiqqoo sirraa fudhannee walitti deebina hanga xumuraatti nu wajjiniin ta'an affeerraa kiyya. Taariba deemuudhaaf. No! No, taariban deema jedhani no jedhe. Ayyee wanti irraa hubatamu taariba deemuudhaaf ammoo Faanos itti himani. Ammoo Faanos baay'ee rifatte. Ni rifatte dhugaadhuma kanas ani waan kana waan dhageessu natti fakkaatu. Boombiidhuma dhoosa piraankii kuni rifatte yoo mara akka inni iyyuu ni jiraanna jette jechuudha. Ni jiraanna. Rabbiin nu jiraachisa riskii rabbiin nu kenna yaa nama rabbitti amane maashaallah rabbiin namallee umurii adeeressu rabbiin jaalala gidduu jira kaa'oo jechuu barbaade jechuudha. Ummu Faanos baranas viidiyoo ajaa'iba isaa wayii baadiyyaa keessa baate utuu shamarra keenyaati. Shamarra amma nuti sa'aatii guuttanne kana wajjin guuttanne kanaati akkasumatti hidhattee viidiyoo waraabdee dhoqqee gootee minaa middeena tolchitee abbaasii wajjin shambaa jettee keessatti viidiyoo akkasanaa waraabdeen jedhu bifa gaariidhaan nama hojjettudha jechuudha. Kanaafiyyuu hanga xumuraatti ammallee nu wajjiniin ta'a. Video tokko keessaa fudhanna jechuudha. nu meeqeetummaa sanii yoo hojjettoota barsiisota keenya arnaan jedhamu Ummu Faanos bakka Ayyee hanga xumuraatti nu wajjin ta'a jechuudha. Acaalum deesan ture. Lubbuun tiyya sirra qaalii dhamoo ati kaasatti miskiinummaadhaan nufi Hacaaluu Hundeessaa hin duune jedha. Maaliif duu deemta karaa taaribaa kanaan duu deemta akkamitti taaribaa kanaan hin deemaa jedhee naaniyyi duu deemta. Ani lubbuun kan koo namarra qaaliidha jedhe. Akka nan nuti jaarsi kan keessan akkasiis niin jedhe maal jettuun. Hacaaluu Hundeessaa hin duune jedhe. Namni meeqa du'aa hin jiru akkamitti akkas jetta. Miskiinummaa kanarra gara tujjaarummaatti adeemnaa jedhe. Meemee jechasii ammas dhaggeeffadha. Ammas fudhannee walitti deebina. Amma asirratti akkas jedhe ilmaan naa jabeessi ilmaan kan koo sitti jabaa jedha. Akkas jechuunsaa osoo jaarsi kan keessan yookaan immoo ilmaa namni tokko simbira namoonni tokko yoo wal wajjin bartanii yeroo simbiraa ka'e imala isaatti fufu yeroo imala isaa inni deemuudhaaf simbiraa ka'e hangam namatti dhagaa ilmaan kan koo naa jabeessi ilmaan kan koo naa guddisi barnoota naa galchi ani karaa kanaan gara durummaatti Afrikaan jibbisiisee yeroo inni jedhee deemu. Anuu garaan kan kokko ta'e natu beeka. Garuu isin immoo dandeesse hin adeemtu jettee jechuudha. Hin adeemtu. Wallaahi imaana qabdi maashaallah. Asitti hojjetnee nima jiraanna jettee ijoollee warra asii galanii jedhanii fi warra maallaqni xiqqoo sirnoo irraa yalatee jedhe karaa Yamanii gadi kutanii karaa Liibiyaa kutanii lubbuu fi alaaka godhanu karaa seera qabeessa yoo ta'e deemi jedhaa jirti. Karaa seera qabeessa yoo hin taane immoo hin adeemtuu jette dhugaa baay'ee natti tolte rabbi umurii adeeressu ammallee nu wajjin ta'a.
Isaayyuu nama tokkotti himin jedhani qabanii taratanii lama ta'anii haraarsan. Deemi nurraati deemi jette gurbaan kaan garuu eeyyamte. Achirratti wanta Firaankii kana irratti ilaale obsaa ni argitanii bukkeetti hinnaa deemu jedhe. Innis garuu silaa dhiiga siiti akkuma faanuu sitti hambisuu qabdi. Sitti dhufee mucaa eegatti dhuftee jette akkas jedhe duraan wanta akkasii hin jiru. Duraan naan nagaadha. Osoo natti himin akkuma sitti himame jechuudhaan dura dubbii kaafte jechuudha. Osoo natti himin akkamitti sitti himame kan jedhuudhaan. Wayyoo nagaa. As otaa'amee jedhe lola deemuu malee hojiin maaltu jira as hojiin hin jiru lola malee dirree lolaa malee jedhe. Utuma dirree ila karaa sana irratti hidhattee du'urraa jette karaa sana irra deemtee du'urraa dhuguma karaa Liibiyaan sun yookiin du'an yookiin achuma karaa sana irra deemtee du'urraa dirree waraanaa yoo hidhattee duutee jette seenaa qabda jette akkasila. Wallah maashaallah umurii adeerettu akkasitti hambifattee utuma eenyu ta'e jedhe. Gurbaan Firaankii kana inni wajjitti jajjabeesse obsaanii ati yoo feete ka'i deemi ka jette inaare garuu maaliif ilaala ilmoo irratti ati ilmoo qabdee kadhatte gadi qabdee kadhatte hin dide jechuudha. Ol qabdee kadhattee naan didee naan ati ka'i deemi ka kala dhiisii deemi jette baay'ee tatti dallante jechuudha. Namni giddiin Ameerikaan mangeessu hin jedhu anumatu jaallatee raqaadha jedhe isinii garuu gooddanyaan nama balleessa asirratti gooddanyaan akka nama balleessu illee dhugaadha osuma inni dhugaa ta'e jedhee gooddanyaan goonfame osoo warra abbaa manaatti himin utuu haadha manaatti himin inni deemeera jechuudha. Asirratti gooddanyaa gaarii akka filatan illee Firaankii irraa fudhatama akkasumallee obsasii waan qaban wajjin jaalalli jiraannaan bultii keessatti hinuma dhufa jechuudha. Duuniyaan namni bira ga'ee hin jiru waan ta'eef duuniyaa osoo hin taane bultii gaarii jabeeffachuu irraa barattanii kan biraatis akkasumallee hanga xumuraatti ammallee nu wajjin hin ta'a kan isin dhaggeeffataa jirtan Kuuma Miidiyaadha. Xumuraatti ammallee nu wajjin hin ta'a kan isin dhaggeeffataa jirtan Kuuma Miidiyaadha. Firaankii ajaa'ibaa kana kan onnee nama dhoosu dhugaa. Amma Firaankiidha jedhan nunni kanas ni deemna jedhanii meeshaa fudhatanii achirraa nama wayitti bilbilatanii yeroo jarri deemuudhaan ol kaa'anii jedhan maal jetta lafa kaa'e jette giddiidhaan alana humnuma qabdu itti adeemtee naanii alana atulee barbaadda jedha itti ka'ee jira jechuudha Yaasin. Kanaafuu dhugaa jaalala siin qabdu yeroo hunda kan jaalala yookaan bultiin namaa bareechu abbaa manaa qofa osoo hin taane irra caalaatti gahee guddaa kan qabu haadha manaati. Haadha manaa warri taatanii jettan abbaa manaa keessanii jabeessa dhiirri wamatti qabanii jedhan yoo isin jaalala ibsitanii jettan eessayyuu akkasiin hirkaa hin nanne irraa hubattu jechuudha. Kanaafuu warra bultii hin qabaane rabbi bultii itti ijaaru warra bultii qabuuf immoo warra wajjin jiraatu isin haa taasisanii jedha. Maarree Firaankiin kan keenya ammallee Firaankii jaraarraa viidiyoo xiqqoo fudhata ammallee kan wajjiniin bashannanaa jirrudha jechuudha. Egaa akkuma isin argaa jirtan Yaasin danda'ima jedhaa jira akkasumallee obsaanis kan hin deemna jedheetitti jajjabeessaatu jira. Moofaanis immoo baay'ee rifattee jirti dhugaadhumatti fakkaate baay'ee rifattee jirti akkamitti ilmoo isaarraa fuutee deemta jedhaa jirti. Anis kunoo jaarsummaadha gidduu taa'een jira. Reaaktii an hojjedhe guyyaadha kan fakkaata. Lawa sinitti tolee laakishee. Jalqabiitii isaa biyya nama yaatan biyya fi namni nama tujjaaree yookaan taa'ee dalagate. Ati firoomsaa gaddaabbadhu mee obboleessi. Gaddaabbadhu eessa dhaabbata? Amma ta'e meeqa isaa booree dhuftanii homaan ta'e jaarsa fuutee gisee gara deemtee maa jechuudha akka wallaahi isin himatinan. Anyutti himata. Warra isaaniitti himaddalee dabalee.